Jan Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoon uummata Oromoo qawween hiikamu tokkoon jiru kan jan Prezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa obbo Shimallis kana kan jan haala yeroo irratti miidiyaa arraata mootummaa tahe OBN irratti turtii godhan keessatti rakkoon uummata Oromoo gaafa qawwee barbaachisutti qawwee fuunee agarsiifnee jirra akka fakkeenyattis muummichi ministeeraa keenya duulee jira gaafa qawwee barbaachisu hundi keenya hidhannee kaana rakkoon qabu jan Shimallis obbo Shimallis dabaluunis mootummaan keenya naannoo keenyatti rasaasni tokko Oromiyaa keessatti akka dhukaafamu hin fedhuu jan rakkoon uummata Oromoo qawwee barbaachisu gaafa jiraatimmaa qawwee fuunee agarsiisneerra muummee ministeeraa keenya duuleera gaafa qawwee barbaachise hundi keenya iyyuu xaxannee kana rakkoon hin jiru. Wanti qawwee barbaachisu tokko iyyuu hin jiru. Mootummaan naannoo keenya xiyyiitiin tokko Oromiyaa keessatti akka dhukaatu hin fedhu. Oromoo gidduutti dhiigni akka lola'u hin barbaadu. Dureen mootummaa naannoo Oromiyaa kun waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo kaasanis akeeka waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo godhaa jiruuf haala faallessuun ibsanii jiru akka obbo Shimallis janitti shanee qaamota shantu itti fayyadama tokko humnoonni nu keessatti gaxaantummaan xaxamanii jiran fedhii fi faayidaa uummata Oromoo qabsaawanii karaa sirriitiin milkeessuu hin dandeenye dhiiga ijoolleetiin taphachuu barbaadu maqaasiif qabsoofnaa jehuun Oromoon kan barbaadu nama lafarratti waa godhuu fi ji'an lammaffaa humnoonni maqaa Itoophiyaatiin kakatan shaneeni jaalatu maaliif waa lamaaf barbaadu tokkoffaa madaa uummata Oromoo godhanii Oromoo ittiin reebuuf maqaa Oromoo itti balleessuu fi qe'ee Oromoo ittiin balleessuuf Oromoo ittiin gad qabuuf barbaaduu ji'an obbo Shimallis nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Tokkoffaa humnoonni nu keessatti gadaantummaadhaan xaxamanii jiran fedhii fi faayidaa uummata Oromoo qabsaanii karaa sirriidhaan milkeessuu hin dandeenye dhiiga ijoolleetiin taphachuu barbaadu. Maqaasii qabsoofneedhaan Oromoon isa miti kan barbaadu amma nama isaaf godhu barbaada lafarratti. Lammaffaa humnoonni maqaa Itoophiyaatiin kakatan shaneen jaalatu. Maaliif? Waan lamaaf barbaadu. Tokkoffaa madaa Oromoo godhanii Oromoo ittiin reebuudhaaf maqaa Oromoo ittiin balleessuudhaaf qe'ee Oromoo ittiin balleessuudhaaf Oromoo ittiin gadi qabuudhaaf barbaadu. Lammaffaa jarri kun maaliif barbaadu? Oromoon Itoophiyaa guutuudhaaf akka deemu duntaan akka gadi xiqqaatu barbaadu. Geessaa akka wallaalu barbaadu. Sadaffaa humnoonni waan isaaniif malu irraa ol argachuu barbaadan kallattii adda addaatiin seenaa darban keessattis warroota kallattii adda addaatiin gahee adda addaa biyya kanatti qabaachaa turan hundumtuu hin barbaadu. Kana kakaasanii kanatti fayyadamanii iddoo tokko gahuudhaaf irratti hojjetaa jiru. Arfaffaa humnoonni alaa itti gargaaramu. Warri ji'opolitiksii kana keessatti fedhii adda addaa qaban biyya kana Oromoo ittiin dadhabsiisuu barbaadan. Oromoo shakkamaa godhanii addunyaa irratti jiraachisuu warra barbaadan itti gargaaramu. Kaan immoo duriyyeen mandaraa bakka jiru hundatti itti gargaarama. Kana hiikuu qabna. Kana hiikuu qabna. Qaawwa guddaadha kun. Dadhabbii guddaadha. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo baay'een galaa jiran kan jiran obbo Shimallis warreen galaniif ulfina guddaa qabnaaf ni galateeffanna warreen hafanis akka galan yaamicha goona fi jiran yeroon kun ammoo yeroo barumsaa fi teknoolojii Oromoo fi sirna Oromoo cimsuu irratti yeroo waliin qabsooynu yeroo tokkummaa keessa keenyaa cimsine balaa fi aggaammi adda addaa nurratti aggaamamee jiru ifirraa itti faccifnu waan ta'eef nagaan qeeteessanitti galaa je'eetiin yaamicha kabajaa dhiheessuu barbaada jiran. Namni baay'een galaa jira. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Kabaja guddaa qabnaafis namni hedduun galaa jira. Warra fanis yaa galanii yeroon ammaa kun yeroo nuyi barnootaaf teknoolojii Oromoo irratti, diinagdee Oromoo irratti, sirna Oromoo cimaa ijaaruu irratti yeroo walii qabsoofnu yeroo tokkummaa keessoo keenyaa cimsine balaa adda addaa aggaammii adda addaa nutti aggaamamaa jiru yeroo ofirraa itti faccifnu waan ta'eef galaa nagaadhaan qe'ee keessanitti galaa jechuun hin barbaada. Maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiinis waamicha
kabajaa dhiyeessuu barbaada jechaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii bilisummaaf mirga uummata Oromoof qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru haasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kanarratti hanga oduu tana qindeessinetti deebisaa laateen qabu. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaafiif deebii kaleessa miidiyaa biyya keessaa irratti godhan keessatti daangaalee Oromiyaa cabaniif dhimmoota sababa ta'an kaasanii jiru. Keessattuu humnoonni naannoo Somaalee karaa cinaqsan dhiheenya kana daangaa Oromiyaa keessatti haleellaa raawwatanii lubbuu namootaa galaafatuun ni yaadatama. Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti humnoonni Amaaraaf Affaar yeroo garagaratti haleellaa fakkaataa fudhatuun lubbuu namaa fi qabeenyarraan miidhaa geessisaa turanii jiru. Lixa Oromiyaa keessatti hidhattoonni Amaaraa Finxaaleeyyiin faannoo jedhaman haleellaa lubbuu namaa galaafatu fudhataa turuun ni yaadatama. Weerara daangaa Oromiyaa kallattii adda addaatiin sarbamaa jiru irratti yaada hallaatan obbo Shimallis Abdiisaa kan uummanni keenya beekuu qabu qaamoleen fedhii qaban karaa sadiin daangaa cabsuu jedhan. Tokkoffaa weerara lafaatiin cabsu magaalotaaf baadiyyatti lafa weeraruun ijaarsa seeran alaa geggeessuu fi qubsuma seeran alaa geggeessuun daangaa cabsu. Maaliif qabeenyi hunda caalu lafa waan ta'eefi jedhan. Lammaffaa daangaan kan cabu humna waraanaa hidhatee karaa adda addaatiin hal idileetiin ta'een bobba'anii jedhan. Rakkoon nageenyaa keessoo keenya waan jiruuf hanga tokko bakka takka takkatti nutti hammaate garuu sirreessaa jirra ni sirreessinaa jedhan. Dabaluunis qe'ee Oromoo gubanii qe'ee biraa ijaarrachuu warra barbaadantu jira. Waliin gubatu jechuun akeekkachiisan. Daangaa karaa sadiin cabsu. Kan uummanni keenyas hubachuun irra jiraatu. Tokkoffaa weerara lafaatiin cabsu. Magaalotatti baadiyyaatti lafa weeraruudhaan ijaarsa seeraa alaa gaggeessuudhaan qubannaa seeraa alaa gaggeessuudhaan daangaa cabsu. Weerara lafaa gaggeessuudhaan. Maaliif qabeenyi hunda caalu lafa waan ta'eef. Lammaffaa daangaan kan cabu humna waraanaa hidhate karaa adda addaatiin karaa haalli dilawaa ta'een bobbaasuudhaan. Isa sana rakkoo nageenyaa keessoo keenya waan jiruuf hanga tokko iddoo tokko tokkotti nutti hammaate hin sirreessaas jirraa hin sirreessine jechaadha. Lammaffaa isaanii kan lafa qabachuudhaaf qabee qe'ee Oromoo gubanii qe'ee biraa ijaarrachuu warra barbaadanii jiru. Waliin gubatu jechaadha. Sadaffaan daangaan kan cabu dinagdeedhaan nyaatis gahee kee dinagdee keessatti hin taphattoo ta'e dinagdeedhaan caalamaa rakkoo keessa galaa deemtoo ta'e wanta ati qabdu numtuu eenyummaa kee dabalatee rakkoo keessa galaa deema. Dinagdee hin qabdu taanaan homaa hin qabdu. Kanaaf dinagdee irratti sadaffaa kan isaan itti deemaa jiranii kana karaa hundaan tasgabbiidhaan karaa tarsiimaa ta'een hojiidhaan hiikuudhaaf kallattii maraan hojjechaati kan jirru. Finxaaleeyyiin boohuun nuti karaa sirriirra akka jirru nutti agarsiisaa jedhan obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa. Warra booyaniin jabaadhaa booyaa jennaanis jedhan mirgaa fi dantaa saba keenyaa eenyunuu duubatti deebisuu hin danda'us jedhan. Duulli godhamaa jiru kan keessanitti maaliif fayyadamtu isa jedhu kun tapha duriiti. Warreen 10 nyaatanii ooluu barbaadaniin ammoo 3 nyaatuuf yaalaa jechuunis dhaamaniifi jiru. Uffanni adiin marsaalee hawaasummaa Oromoo irratti baay'inaan tibbana qoodamuun oduu ijoo tahee jira. Duulli uffata adii kun erga dhiheenya kana manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa amantoonni huccuu gurraacha uffatuun kadhannaa fi akka soomanan ajajeen booda daran kan babal'ate. Oromoonni keessa fi alaan labsii uffata gurraachaa balaaleffatuun Sinodosii Oromiyaa fi sablammiilee deeggaruuf uffata adii baay'inaan uffatuun qoodaa jiru. Manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii afaan ifiitiin tajaajilamuu dhihaateef deebisaa qixa sirrii laatuu hanqate ibiddi amantii biyya keessatti akka bilbiluuf hordoftoota kakaasuu itti fufee jira. Jeequmsa kana irra jireessan Oromiyaa keessatti hammeessuu fi ummata amantiin walitti buusuuf shirri bal'aan hojjetamaa jira jedha odeessi nu dhaqqabe. Mootummaan Itoophiyaa ammoo qaamota maqaa amantii fi sabummaatiin biyya jeequu barbaadan bira ga'een jira isaaniif obsan qabu jechuun tibba dabre ibsa baaseen akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin qaamoleen nageenyaa finxaaliyyii Amaaraa uffata gurraacha uffatanii waajjiraalee mootummaa fi
bakka hojiitti argaman ugguramne jechuun yaadonni biyya keessaa dhagaman ni mul'atu. Finxaaleeyyiin Amaaraa aadaa jeequmsaa qaban baay'inaan yeroo ammaa magaalaa Finfinneef kutaalee Oromiyaa keessatti jeequmsa kakaasuuf sochiilee bal'aa geggeessaa akka jiran odeessi bahuu ni mul'isa. Xumura torbaan kanarratti ammoo magaalaa Finfinnee keessatti hiriira mormii bal'aa yaamanii jiru. Garuu mootummaan hiriira maqaa amantiin yaamamu kanaaf hayyama laatuuf dhiisuun isaa wanni ibsame hin jiru. Hordoftoonni isaanii yaadota jibbiinsaaf tuffii Oromoo calaqqisu yeroo ammaa bal'inaan dubbataaf barreessaa jiru. Manneen amantaa keessatti afaan Oromootiin amantoonni akka tajaajilamaniif gaaffiilee barootaaf dhiyaatanii turan moggatti kan dhiise manni amantichaa jeequmsi ammaa kun dhimma afaanitiin kan wal qabatu osoo hin taane harka siyaasaa fi dantaa aangotu keessa jira jedha. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad marii dhiheenya kana kaabinee isaanii waliin godhan keessatti abbootiin amantaa wal dhibdee dhalate mariin akka furan cimsanii gaafatanii jiru. Mootummaan dhimma amantii keessa hin seenu kan jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi miseensonni kaabinee fi aangoonni mootummaatis dhimma amantii keessa akka hin seenne cimsanii akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Balaa kirkira lafaa Turkiif Suuriyaatti mudatee lakkoofsi namoota du'anii 11,200tti guddate. Pireezidaantiin Turkii Rajib Xayyib Erdogaan ammoo kutaalee biyyattii sadii kanneen balaa kanaan miidhaman daawwataa akka jiran gabaafamee jira. Deeggarsi hawaasa addunyaa ammoo itti fufee jira jedhame. Aminaa Muhammad dabalata qabdi. Barii wiixata dheengaddaa uummata Turkii fi Sooriyaatiif guyyaa gaarii hin turre. Addatti jiraattonni magaalaa Gaziantep hirriba keessa osoo jiranii kirkira dachii humna 7.8 qabuun gaaga'ama guddaa mudate. Balaa seenaa biyyattii keessatti isa hamaadha jedhame kun gamoowwan 5,600 ol mancaasee jira.